Maal arginaa bara akkamii keessa jirraa? Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Ijoollee biyya ormaa jiran, ijoollee dhiirotaa, ijoollee biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran, gocha suukanneessaa, gocha waaqatti namatti hin tolle walirratti raawwatan, miskiina qabanii dararanii, warreebanii makiinatti walidhan. Isa kana kutaaf gandaan wal qoodanii jechuudha. Gocha hin taane kan walirratti godhan otoo isaan irratti jibbinuu amma immoo maal argaa jirra? Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuufi gara jabeenya dhala namaa namni yeroo ammaa kana bineensa ta'ee maaluma arginaa bara kana keessa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Egaa akkam jirtuu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Isinis bakka lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi ijoolleen jireenya koo maatii koon jijjiiradhanii biyya ormaa deemanii biyya Saawud Arabiyaa keessatti gocha hin taane gocha namatti illee hin tolle ilaaluu irratti illee dhaga'uu irratti illee wanta namatti hin tolle kan walirratti raawwatan jechuudha. Biyya ormaa keessatti Saawud Arabiyaa keessatti miskiina nyaatee garaadhaan qabne yookaan maatii koo jireenya koon jijjiira jedhanii kan biyyaa ba'an jechuudha. Qabanii gocha hin taane gocha suukanneessaa gocha ilmi namaa walirratti raawwachuu hin qabne walirratti raawwachaa turan jechuudha kana dura. Gocha kana dhugaa dubbachuuf akka kootti ilaaluun na jibbisiisa. Baay'ee tokko kan nama garaa namaatti hin tolle jechuudha. Fuula namaatti kan hin tolle jechuudha. Kana miskiina qabanii miskiina karaa deemuuf jijjiiruun manaa ba'e nyaatee kan garaadhaan qabne qabanii gocha hin taane walirratti raawwachaa turan. Makiinatti walidhaa turan. Dhagaa wal baachisaa turan. Dhiiga walii dhangalaasaa turan. Kana walirratti raawwachaa turan jechuudha. Kutaa fi gandaan wal qoodanii Oromoon tokkodha nuunaan beeku. Arsii fi Harargeen tokko. Baalee fi Booranni tokko. Oromoon tokko. Namni afaan Oromoo dubbatu tokko hundi tokkodha. Akka beeknutti nuun. Kanaaf isaan garuu kutaaf gandaan wal qoodaniitu makiinatti wal harkisanii lubbuun otoo keessa jiru qaama saalaa wal muranii miskiina qabanii jechuudha. Kana arguu jaalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Namni lubbuun otoo deemuu lubbuu otoo keessa jiru makiinatti walidhu. Qaama saalaa isaa muruu lubbuun otoo keessa hin jiru kutaa fi gandaa wal qoodanii gara jabeenya akkasii nama abaasu Waaqayyo. Namni afaan tokko dubbatu namni dalagachuuf jireenya isaa jijjiiruuf biyyaa ba'u gocha akkasii walirratti raawwachuu jechuun baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Otoo kan isaanii dubbannu, otoo kan isaanii ilaallu, otoo kan isaanii jibbinuu jechuudha. Kan warra dhiirotaa kutaaf gandaa wal qoodanii sadarkaa kana hundumaa wal ga'anii jechuudha. Otoo isaan jibbinuu amma immoo ijoolleen dubaraa keenyaa kutaaf gandaa wal qoodanii isaanis of jijjiiruuf biyyaa ba'anii biyya ormaa keessatti jechuudha. Isaanoo miidiyaa irratti wal fidanii jechuudha. Qaama isaanirraa qaama tokko qabanii qaama irraa wayyaa baasanii qaama isaanii mul'isu. Maal gara jabummaan akka kanaa maal faayidaa qaba jechuudha. Namni dubara akkasaa akkamitti jireenya isaa jijjiirrachuuf jireenya maatii ishee jijjiirrachuuf nama baay'ee tokko kamiyyuu ta'e Arsiis ta'e Baalees ta'e nuun tokkodha. Akkamitti qabee kutaa wal goodee ijoollee dhiiraa sallaalee sadarkaa kana maaltu geessise? Miidiyaa irratti fidanii qaama qullaa ishee baasuu maaltu fide? Kana caalaa salphinni kana caala jira? Gara jabinni akka kanaa jira? Han dhiiraa haa ta'u rakkoo hin qabu. Eggii sammuu yaaduu dadhabe. Sammuutu hojjechuu dide waan ta'eef. Kan dhiiraa haa ta'u dhugaa dubbachuuf. Garuu shamarran akka ishii shamarran qabdee yeroo miidiyaa irratti fiddee wayyaa irraa baastee mukaan gocha akkasii kana walirratti raawwatanii maal kana arguu caala maaltu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu. Isa miidiyaa irratti fidanii gara jabeenya akka kanaa maalidha kaakun? Gara jabeenya akka kanaa maalidha? Dubara akka koo qabee yeroon akkas gocha akkasii irratti raawwadhu maal jechuudha? Arsiis ta'e Baalees ta'e Harargees ta'e Oromoon tokkodha. Kanaaf dhalli namaa bineensa ta'e jechuudha. Dhalli namaa bakka garaa walitti jabaate waliif na'uu dadhabe. Maal jettee dubartii akkashii dubara akkashii qabdee miidiyaa irratti fiddee kana wal gochuun baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Maaltu fide? Oromoon tokkodha. Kutaaf gandaa wal qooduu maaltu fide? Akkamitti nama afaan Oromoo dubbatu nama lammii koo ta'e nama of jijjiiruuf biyyaa ba'e nama maatii isaa jijjiiruuf biyyaa ba'e
nama akka koo dalagachuuf jireenya mo'achuuf biyyaa ba'e maal jedhee qabeeta miidiyaa irratti fideen dubartii akka koo maal jedheen qullaashii irraa baasee dabbaashii maali kana caala duuti kana caala jira maali namni akkamitti sammuunsaa yaadu waan namatti bareedu waan waaqatti bareedu yoo goone gaariidha. Ijoollee warra dubaraa warra akkasii wal gochuun kun akka kootti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan dhiiraa otoo jibbinu dubarri immoo amma fidde dubaroonni gocha akkasii kana walirratti raawwachuun baay'ee tokko miidiyaa irratti fidanii qullaa fi dubara tokko qabanii qullaashee akkatti hidhanii akkas gochuun baay'ee nama sodaachisa dhugaa dubbachuuf. Dhalli namaa bakka bineessuma. Dhalli namaa garaa walitti jabaate wal saalfachuu dhabame wal kabajuu dhibame jechuudha. Namni afaan Oromoo hin dubbanne yookaan warri soddaa jetta sunoo maal siniin jedha yeroo kana sin argu. Maal ta'a yoo wal dhiibuu dhiisne maal ta'a yoo wal jaallanne. Warra sammuunsaa yaaduu hin dandeenye warri dhiirotaa haa godhani. Maaliif sammuu isaaniitu hojjechuu hin danda'u yaaduu hin danda'u bakka waan bareedu gochuu hin danda'an. Kanaaf haa godhan isaan. Garuu ijoolleen dubaraa akka koo jijjiiruu manaa biyyaa baate kaayyoo ishiif manaa baate maal jedhee qabee miidiyaa irratti miidhamni amma miinarra haa jiraatu miidiyaa irratti fidee qaama qullaashii irraa baasee inni kaan immoo yeroo viidiyoo waraaban irraa baasi yeroodhaan warrumti dubaraa kun anaan nagarrama warrumti kaan irraa baasi warri jedhan suni anaan garuu afaan masaanii tokko kana dubbatu baay'ee na gaddisiisa. Dhalli namaa bakka bineensuma ta'ee jechuudha. Oromoon Oromoo irratti yeroo gocha akkasii gocha garagajjabinna godhan kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kana amannaa waliin tokkummaan ka'anii diina ofirraa dhoowwu. Maaliif Oromoon Oromoo irratti gocha hin taane gocha suukanneessaa gochuun baay'ee nama gaddisiisa. Kan warra dhiiraa dhiisne irraan dubbannu kan isaanii makiinattis wal harkisanii walis haadhan garuu ijoolleen dubaraa gochi kun hin bareedu. Waaqattillee namattillee hin bareedu. Kanaaf kutaaf gandaan waliin qoodinaa. Arsii Baalee Harargee hundi tokko Oromoon tokkodha. Namni afaan Oromoo dubbatu kamillee tokkodha. Namni of jijjiiruun manaa ba'e kamillee gocha hin taane walirratti raawwachuun sirrii miti. Akka mataa kootti akka obbolummaatti kun baay'ee tokko na gaddisiisee baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee tokko ijoolleen dubaraa amma kana garaa walitti jabaachuu baay'ee tokko natti dhaga'ame. Dhugaa dubbachuuf bara kana namni amanamus hin jiru. Bakka namni of shakkaa deemaa jechuudha. Lafa jiranitti Waaqayyo namaa eegu. Maaliif namu afaanuma Oromoo dubbatanii wal miidhuun kan gaariis miti. Waaqayyo wanta Waaqayyootti hin tolle wanta namatti hin tolle kana otoo dhiisne bareeda. Ijoollee dubaraarraa hin bareedu. Adaraa keessan Waaqa sodaadhaa. Waaqa sodaadhaa nama sodaadhaa. Kanaaf hangafoota sodaadhaa. Kanaaf wanta suukkanneessa wanta fokkisaa wanta hin bareenne kana nurraa dhaabaa siniin jenna. Obboloota kun gorsa obbolummaati. Yoon balleesse dhiifama na gorsaa na of kalchaa nagaan naaf tura. Amma viidiyoo biraati walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTubeii koo immoo subscribe, like, share naaf godha na jajjabeessaan siniin jedha nagaan naaf tura.